Akkam jirtan dhaggeeffattoota hordoftoota Facebook wabaaroo tole wabaaroo kee galchumii sannagaa bombaate roob geete jechuudhaan itti fufna ammaan tana oduun hawwituun dansaan biyyirraa nu dhaqqabuudhaan karaa toor Facebook illee nu dhaqqabdee karaa biyya keessallee qorannee addaan baafachuudhaan gammachuun guddoon nu dhagaamte jirte baggammaddanii ilmaan Borana bareentuma waan iyyaa baaneef kaanii deebii argannee jirra. Wanni guddoo akka malee dansa injineer moluu ganyaaf diid boruu magaala mooyyalee galanii jiranii gadhiisee jiranii warri qabdanii gadhiiftanii illee adooman ta'inu adoo rakkoon jidduu seenaattuun bal'atiniyyuu gadhiisuu keessanii fi firummaan ta'e namallee fuloofiitti hin cinnee galatoomallee jennaan maan ennaan dallansuu guraallee wallaalchi guraallee ta'uuni yoo sila rakkoon tokko dhalatte ammeenniin guddachaa jidduu ta'een deema osoo ammeenniin guddatiniyyuu ijoolleen ta'e nagaan galuun galatooma isanillee dhaamsin goon akkasumaatti warkeessanii gala isanii naftanillee akkuma ijoollee sun gadhiiftan akkuma ijoolleen taan isan bira gal ijoolleen karaa gujiitiin namni 28 si galee jira waan kaayooti oraa bulaa deebanaa jennaan ijoollee galteelleen taafteellee yaamichi sun ittuma fufaa jecha wanni nu yaamichi kan itti fufnuufti laf tokkoof dubbi tokkoof jechi tokko waliin qabna oraa bulaa deebanaa jenna ammeenni guddaan oma furmaatiin godhu jibbi guddaan dhukkubuma namaata waay jibba raasa wadontaniyyuu waay dhuga raasawun waan akka malee namaatti tolaati. Tanaafiyyuu injineer moluu ganyaatii fi maatii isaaniitii fi riyyootii isaaniitii fi gosti isaanii nu warri ala dubbachaa turelleen warri waan kan sheer godhaa nu gargaaraa turtanilleen ilmaan sabboo goonaati ilmaan Borana bareentuma tafulacuuf jirtanilleen tora Facebook itin jab fa angasa Ibrahim fa namoota hedduu roobe baalee fa namni muummeen qabu ilmaan Daniel Arari fa ilmaan Borana bareentuma walumaa galaatti ijoolleen teen nagaan galu isaatiin baga waliin gammannee jenna ayyaanaareessa waan nagaa ganam kana haasofne ganam kan kaane nagaa dubbanne barruu fidanne nagaa waan dansa nagaa waan gaarii nagaa waan nam cufaa irra jiru waasaan namaa irra jiru. Tanaafiyyuu namni ottanii hordofuutti hin jirre si'a namni maanta wanni kun sirrii miti si'a namni yaduuf tokko yaduuf duub tanaafiyyuu gammachuu guddoon nu dhagaame oraa bulaa deebanaa jenna ijoolleen teen galtee jirti injineer moluu ganyaatii fi diid boruu mooyyal dhaqqabanii jiranii waan akka malee gammadne ijoolleen warri armirraatti torbaan jilamaan kana dan night guyyaa falkana dorrafinuu iyyaa baane waan dasaan gurri san dhagaye baraareessa ganam kan kaane waan hedduu dubbachaa turre jecha ganam kan kaane nagaa baraareessa bar nagaa bar quufaa bar gabbinna bar dooti nama nurra diqqaatu miti dhaga'uyyuun feenta gar rabbiitti dhufu malee jechuuni argalat waaqa ijoolleen qaqqabanii injineer moluu ganyaaf diidii boruu warra galuuf ijoolleen taalleen daangarri ka'uu jirti gadhiisuu jiranii jedhanii warri waan kan qabdanii alaan turtaniyyuu isaniyyuu gala war keessan tegaltan arkin kennan iyyaadina waan akkasii nu gosteessanii nu war keessanii nu sabkeessanii dhugaa dubbiin adiini ganam kana kaanee haasofnetti afaan dhugaatiin haasofne rakkoon hiikkatan mataan nama kun nagaa argachuu qaba boleeyyan kiyya nami gaaf siyaasaan maraachite orkii maraachite qawwe laf kaa'uu hin danda'u siyaasaan Afrikaa guddoo maraachite keessumanuu ammaan tan daangarri jira kan fa'a maraachite waya nu buufachiifti kanamuyyuu waan isirraduu callala akka kagam kaanii duullaa akkufne beetayyoo namni at gam sirraduu callala akkufte guyyaa cufammeenna si dhagaa gam kaallee kaduu yoo edaa deemtu wayya tanaafiyyuu nu amma waan gam cufaa du'a waan edaa deemnuuf baalaansi godhaa lubbuum namaa duu jiraa jennee waan ergeennee fi galat qabanii warri qarayyoollee tan gallakkiseelleen galat qabanii gosti teennalleen ta ganam kanaa ganni gannaareessa ammaachi namni wal du'e wal ijjeese gosti walaate siyaasa waladhanii namni du'eeyyuu waaqi dhaga'u nu dhowwin bar 12 ka baraareessa ka biyya Itoophiyaa sun jecha akka Itoophiyaan laakkaattuutti tanaafiyyuu ganam kan kaanee lallabnee ardhammaan tan ammoo ijoollee baatee agamiin dura qabanii raasa turte argadhiisanii jiranii injineer moluu ganyaatii fi diid boruu warri raasa qabee birtataa ture gadhiisee jiranii galat qabu warri illeen ka lubbuu mucaa ijoollee tanaa hin baasitee wanni amtuun gos jidduuttuun dhalatini iyyannum kennaan dirma adoennu ado iyyaa turru ado boleeyyan keenkaas gubban waliin jiranii yaad nagaa fedhaniilleen sheeriin waliin gootanii komentii gootanii nu gargaaru keessanii fi
galata waaqbira argatanii nulleen galatoo mayyasanii jenna akka namaati ammoo galati guddaan nam naga dubbatu waaqumisa kadhatu afaan kamiinuu yoo rabba amantee kadhate waaqum kakke bira argata nami waan dansayaa agana addunyaa tanir deemaa arge amantiin kamuyyuu budiizimii illee yoo arge ilmee naman gargaarti charity jedhanii waa gargaaran warri kiristaana kullee namin gargaar nami islaamaalleen zakkaan baas warri kaalleen irba jedhee wal irba warrumaa waaqeffata nami kun walum gargaar ilmeen nama warri islaamtu dansoo mandala warri ammeen nan dhalanii illee ni jira ama ammoo duuba dansaatti irree duwaaqee wanni inni waa dandamuuf tanaafiyyuu namoota namoo siyaasaan tummataa tammaatanii raasaa taftanii jirtanii shiftitaniilleen yoo warkeessanii galtan wayya yoo galtanii dhaabbattanii yoo dhaabsuni tamantanii gossullee falmitanii karaa nagaatiin falmitan malee wala damsuun nu jidduutiin barbaachisu wanni jenneef tana ijoollee teenta galteellee simanna guddaa gochuuf jiranii injineer Moruu Ganyaati fi Burundi galatooma bagumaatii isaaniitii fi riyyootii isaaniitii fi warrootan dhiyootan Facebook kan irraatti waliin aasaa turreelleen kasheer nu gootanilleen ilmaan gabra garri Borana le yaasum nam garra illee waliin nam gabra le waliin yaasum nam gujille waliin yaasum nam Borana le waliin nam Oromoo cuf waliin yaasuf ne Soomalee le yadufte yaasuften waliin miidiyaa kana jalqabne du'a moo waan dansaa sofne nami cuftinu akka waliin dhiyaatuun waliin sirbaa jedhanii nu maddii warri waliin dhiyaate waliin qubat kunini sammuun nagaa horachuu qabna bari bar quufaa bar gammadaallee sanii haa ta'uti ayyaan jalbultii keessanii akkanuma warra waan rakkoo raayikatu dhiphuu raayikatu waaqisan tolchinna galam kallee eebbumsuniin kaane kunu ammaan tan saate aganaata ammoo ijoolleen nu du'a jireenyi jidduu isii qubin qabne gadhiifamtee jirteedhaan kadhaa waaqa nami dhugaa waa kadhatee gosaa waa kadhatee miskiinaa waa kadhatee nagaan jidduu gossunii buu qabaa yoo jetta yoo atammoo siyaasa gos dabarfattee wallaahi haaliin deenga nami siyaasa gos dur dabarfatee nagaa nama bir dabarfatee siyaasa baandiraa ka baandira guyyaa kan eeginu asillaasee agarre jijjiiraa baanii asum geet genereeshiniin cuftiin jijjiira ammoo gosattee rabbiitti itti sidhaale ummat sun rabbii waliin si'uum yoo isan ammoo sun jal deemtanii war siyaasaa teettanii walii jissitanii nami milkaa'u dhugaa saniin jedha tanaafiyyuu warri araat taftanillee gala war kalee warri kalee Oromiyaa sunii baatanii tanaafiyyuu galatooma saniin jenna nami hundiniyyuu obboleeyyan kiyya ka aqrabbii waliin qabdanii dhalattanii waliin guddatan wanni dhibiin addunyaa tanir jiran jiru lafa addunyaa tanaa cuhur deemee namiin hojjetan lafti namaatti hin xiqqaan qabri lafa xiqqoo tana gara keessii kaanii mitirum kakkee keessii kaanii ammoo wanni guddoon nu gammanne ka ijoolleen teennuman ta'in ka wanni kun ammeen dhibinutti hin ta'in galat qabdanii jennaani warraalleen galaa jenna ijoolleen gujiileen nam 28 gale amna mi aftanilleen gala gosaatti sanirba irrakkatina wal irbina waan qabni gargar qudanta waliin gaan taffiin kutacha lama yooyuu angoo taatee sabbootiin baratislaaftu warri san dura galeelleen beektan nam biyya agami galeellee cufin beektan warri barate waajirduut warri baratin hawaasumuu fi gala ammoo akka hawaasii isanii tumsandeen nuun al jiruulleen waan kale qabween bitan rasaasan bitan ammoo harkaan gargaaru qabnaa jennetti yoo gargaaree gan lamaan kanaa deebifnee san jaaruun dhadhabne yoo waaqa maan ennaan dhugaa nam dhugaan deemu waaqiin gargaara galat qabdanii ijoolleen teennaa madhamaatiin isaaniiti fi riyyootii keenya cuftiin iyyuu harmu gubbaa waliin tur gammannee baga gammaddanii yoo inni waliin sheerii godhaa waliin gaa ammoo furmaat nagumaatti afufnuuti diqqoo laftitun inoowwitiillee laftitun inoowwitoodhe siyaasaan oowwitu siyaasa wareertuu deema nam gos wareersu kaala iyyuullee yoo agartan nam gos guddoo illaalinaallee ammoo nam gos walii toofuullee jabeessa maaliif wanni saniin jedhuuf yoo nu wal jabeessinee jenne artums kanaanarra lubbuun ijoollee tanaalleen oolte hammeenni warsuniin jidduu gos Oromoo kuta kee jiruullee sila jidduu dhalatu waaqaatti oolche iyyannin namaa sababa taatu malee waaqaatti oolche waaqinu galat qaba in galateeffannaa salaataas ta'u du'aanis ta'u shukran jennaani waaqeen ka ijoollee teen nagaa warruu fi galchee ammoo tanaafiyyuu warroota ammaan tanallee qawwee dhattanii yaatan irri deebinee nu agisaniin tokko mukuu kee jirtan irriibin qabatu yoo isaniin cuftii galtanii biyyi keessanii waan jiraatiin wal dhaanamnee waan jiraatiin dhuga walii dubbannee jenne Oromiyaan suni Oromoon suni sabi Oromoo suni abuyya akkam nagaa nageenni badaan tanaafiyyuu Oromoollee suni Oromiyaalleen suni filfilleen nan Oromiyaa suni waajirii cuftee achi jira isanilleen gala obboleeyyan keen ka aftan nufira nufiita nugos ya jen indin yas shifto ammo shiftum sin jen wonni da charra dibin kam
duri siin hin jenne arra maaliif siin jenne wanni OPDO nan bitu dandeetullee hin jirtu waa warri ammaan tan daffalfaan ofirra obboleeyyan keen kulleen aasaan ilaalina nami bitan hin jiru dhugaa nami kun cuftiniyyuu jiru ufii jiraata ganna ganaati medeemanii OPDO biraa wanuuna himanii Oromoo tokko laafte jabaatte ammoo jabeessuun nu biraa dirqama yeroodhaafi yoo lotoriin arkisibu obboleeska keen gargaarta beete suriifiyyuu tanaafuyyuu gosti teennini bagga maddanii ilmaan Oromoo Borana bareentuma irri deebi'ee ilmaan Borana bareentuma ilmaan kamiyyuu ka viidiyoo ijoollee injineer Moluganyaa maxxansitan ijoolleen Borana bareentuma tabii keessatti injineer Moluganyaa waliin baratanii Finfinnee irraa nutti barreessaa turtanii ijoolleen sun cuftii agaltee bagga maddanii jennaa fulaa jirruutti furmaat keen akkanaa hiikanna ganam kallee waan dansa dubbachaa ture ganam kan gizee arruu fidhadhee waan dansa dubbachaa ture ardha ammoo galgala awwalin mariyanneen amma maanta saate aganaatti ijoollee ji'a agana qabanii raasaatti injineer Moluganyaa fa ijoollee sun taqabanii achi jirtu am ya gadhiisan bag waaqii lubbuu harki isaaniitti wantochini jiraadha jennaani ammoo gala furmaati Oromoo harka Oromoo jira Oromoo qabsooftan haqnu roin qabdan insuransiin keessan hawaas keessan dhaabaa miti mootummaa sunii miti an dhugaa yoo santime mootummaan insuransi keessan inta oppositionii keessani hawaasi keessan ammoo yoo isan itti dhiyaatanii akka maantan jennitanaan ilmaantan gallakkiftanii omantochi yoo borganam jaaramtaniitti ijoolleen tun dhaabbattee quttumuu fi orachuu qabdii jedhanii nu hawaasi agan itti geenna qoxaalayaa warra siyaasaa kan eegatan bira yoyaa mich gosteessanii raabagadaa obboleeyyan keessanii dhageettanii rakkoo Oromiyaa kee deemtu maqaa keessaniin deemtu olla guban maqaa keessaniin deemtu dhiiftanii nu waan dandeettan san gargaara guyyaa baqaalla gossee gargaara guyyaa qawweella gossee bitaniif bitta waan kan cufu namu ummatum kanaatti hojjeta tanaafiyyuu waan ummatitti yaam deeggaruu keessaniif galat qabdanii ijoollee teennu gadhiisuu keessaniif akka malee oraa bulaa deebana saniin jenna amtuu qawweelle rasaasallee waaqisaniirra qabinna ammoo ammeen diqqoo san keessa gara gulbaatanii aarii garaa jechuu gara yoo sinye garaa hin bitamne sanii dheebuuf adda agartanii akka enna quufa bunuunachaa inaasoftanii ammoo galat guddaa qabdanii qabsaawaa sila red cardii gubbaa keettanii turtanii ammoo waaqillee sanbeessise sabummaallee sanbeeffifte namummaallee sanbeeffifte wanni nu saniin jennu dhibina irraa dabarre saniin jennu fula santi dabarruulleen hin jirtu amma wanni nu fula santi dabarru waan hin jirreef qara galaa jenne nu war keessanti teknika koree teknika sanii dhaabanii maqaa keessanii warri daldal hin beettanii war daasboora kabeesse maqaa keessaniin ummat miskiin isa nam kee jirtan sun irra guuraa tur hin beettanii oggana dhee war maqaa keessaniin ori guur hin beettanii waraanii ammoo wanni ummata dallantaniif hin jirtu wanni ummat qaqqabdaniif hin jirtu galuu qabdan nagaa war keessanti sirrii qagala mootummaanii ummati kun ka ala shilingi santi buusaa ture ummati kunin arnu nami al jirkun cuftinu yu nama alaaba kana fi wobo dani video tana magal laf jirru cufa tori ragura banan gana ar guyya yolle ten gadisa sanin jenni sanin nu gadisu dafi nu ambra bin qabno ay sanin yuda muka kesin cisina kala jennam am tar kafil lamesito man kanu san wali yad wal mursifan rasa ke ciftani ufin dibina warri kanu ya filfinne gale sab keessanti gala kuta keessanti gala isan gargaara isan birejina no boleeyyan keessa nu gosteessa warkale guyya qawwe kasa lubbu qaali kennitan ijoolletan tama doofteen akiman jedhani ori baasaa turrami kun cuftee ala sabi Oromoo kam ori baasaa tur sabum suni yaamichisanii tochi warri siyaasa ammoo isan jidduu yesanii daldal isaniif hawaas jidduutti tanaafiyyuu isan waraanii qoqqaaftanii karaa nagaatiin akka ilmaan gujii nami 28 galee kun hojjiru kam ijoollee qabanillee gadhiisan kakaleellee mucaan tokko bira gale ka ijoolleen qalleen bira galte nami gara agamii galaa gammaan tanaatti godin kanaatti shirru warri siyaasa hojjet keessa ummat keessanti dhiyaadhaa isaniin jenna jaar keessanti dhiyaadhaa beeka keessanti dhiyaadhaa wanni san kalee baataniif sabkana kasayyaamu jirullee sabkana kasan baataniif illeen Oromiyaa koottaa kalaa isaniin jedhan tanaafiyyuu akka meennaa boojiyamtoota tufilaalina isa warra onne Oromoo boojiyeetti gana isan gargaaraa yaad keessan bira ejjaa ture ummataallee hin naarsina irrifachiisina
inna qayaa qabsoon teenitti fuftee agisan urkee jirtanii nullee riibin qabat maanii fi obboleeyyan kennaa turkeessatti hafe yoo jenne kalee tana yoo sana ammoo murtii shiftoo manutti himtanii shiftaadhaa jenna yoo sana ammoo murtii obboleeyyanummaa kun haasofne kana waliin haasofne demokraasiidhaan waliin Oromoo afaan takka haasofne wanni nu dhiban jirtu tanaafiyyuu isaniillee mari'adha hooggantooti jirtanillee ni kaachi keessatti haftan mari'adha warra ammoo hattu armaan durbeesse Booraan irra guurte silaaftu gaaddisraabaa gadaa gaafatamoo noolan isan ammoo waraanii wanni isan guurtanillee hin jirtu yoo meedhichisatti qalanii moora coomisanti qalan malee tanaafiyyuu oraa bulaa deebana saniin jedha wanni guddoon anaasan jirtu ijoolleen teenne galte jab fa angaase Ibrahim fa ijoolleen social media dhaan nu gargaaraa turtan abbada amamo abbada amaka Melbourne jiraatu galatoomii ijoolleen namni addunyaa tanirri jirtan ka share video tiyya tayaat kana godhaa turtan tabiikee jirtanillee cuftin iyyuu bag waliin gammanne lubbuun nam kenna tokkollee walitti fulan dabarre tanaafiyyuu bag gammachuu guddoon nu dhagaame gammachuu tan ibsachuun ammoo ammeen hin qabdu barii barkum lamaaf kudhanii lama yoo nu en faranjii nu 19 jiti maaletti ammoo barbiyyi kennaati wanni dura akkoo qabne hin jirtu waan gonfachuu fi Oromoon siyaasa suniin deemti malee akka abda falfaan jedhan kanaa miti abda falfaani revelation fedhan gors fedhani beete malee wanni bira dhibiin fedhan jechi nama kan tokkollee nu batani tanaafiyyuu amma Oromoo miilo waliin hirkiftu gujiyyaa galtee nam 28 ak funnaanitti wanni ni dhachiisin jiru ammoo sammuu akkanaallee namni ni dhachisa yeroo ammaan tana yeroo nagaa uuman yeroo adiqaatu hasobtaatu hakijibtaatu akka addunyaatti Oromoo liid godhuu jiraadhani bardhiiro this is what registered saati sunit nu amnachuu qabna akka lukkuun agartee ilmaan cuuci amnachuu qabna tanaafiyyuu omaan taane abda falfaalleen oraa bulaa qajeelaa ennaani wanni haaboo qaban jirtu nami dhuunfaa wal abaaree miiloo abaaree gosa abaaree saa abaaree nama abaaree nami bilisoomsu nami waan afaan amoon argatan afaan toloollee ni argatanii jedhan bilisummaa mitam wanni afaan toloon arga bilisummaa Oromoon umnaan argatte bilisummaan isiin argatte gaadhaan ammoo sun gaafi lammaffa arganneeni waan dhibi warqi argatte naan eessa gurgurat yoo gabayaan hin jirre warqi ta'uu san beetta warqi argatte diamond argatte yoo gabaya garin beenne eessa gurgurata dubbiin akkas bilisummaan baanantun bif dhibin qabdu akkanuma confidence taane walgayin guddoo nam Finfinnee keessa geegeffam buugee eebbisan ta'u waa eebbisan ta'u percentii 75 waan kenna calaqqisuu jira bar yoo atteette furra calliftee laal saayidii kan qabanne kaachi keessa shane odii pingar akka nama Oromoo mata fayyaa kiyya kan ruu fidatte babaaroo fafayyuu majette laalte wanni Finfinnee keessa torbaan qabachaa deemanii waan sabbira dhibii irra sawaan sab Oromoo tirgudda sunin argamotu nami gari maaliifi waan itti naqan kaan ka dabballeen itti naqan kaan ka qabateeti yoo achi keessatti irraa miidiyaan torba afaan nama asoobsiis miidiyaa torbirraatti miidiyaa 5 afaan Oromootiin itti dhiyaatanii bar Finfinnee irraatti tallaaltee atiin yoo leencoon kaan irraa yaaman yoo Jawaar kaan irraa yaaman yoo Shimallis kaan irra dubbat yoo Oromoon cuftii koora irra kaan Kamaal Galchuutti yaaman yoo kaan FM irratti leencoon lataa Daawud Ibsaa yaaman miidiyaan Itoophiyaa yoo teette laaltu afaan persentii harki 75 waan Oromoo geeggeeffamuu jira murtaa'uun dura bar wanni qara psychological nam fudhachuu sammuu namii fudhachuu qaba wargaa fi gaafatan amantii yu jalqaban maantan amantii feetee yu jalqabi persentii 70 amantiin interview godhani amantii warrooti Oromoo hordofane namoota Oromoo gaafi gaafatan caarraan kuyyesu dhuf bilisummaan akkanaan dhuf ammoo nu nam dabsiniyyuu waaqinu nam dabse qoodan nam dabsuu leader kennin godhin kasabiisa guyyaa warri biisum bulchaa ture jedhani dhalooti dhufa yoo bu'eellee kabaja argatu ta'uu qaba sanyii gaafa Afrikaa bulchaa turtee jedhani suwanni ijoolleen teeniyaat kala gize Jawaar jedhen garre nu namee afur waliin dhabnuu jedhen garre hin barbaadani
maaliif waldam amda falyoon arrabsee la eenyu maqaan isaa nageessoo arrabsee angaasa arrabsee nam cufa arrabsee eenyu waliin mari'atu warra as kee jircuuf isan cufaa jedhaan block isan godhaa jedhaan nam kaan cuf ide fite nam kaan arrabaan fite duub eenyu takka tana walii qabee dur taa'ee haasofsiisa yoo miti yaamanii koottaa haasofsiisee dhaniin abda falsila fula sunirra ammaan dhaisaallee ganna duuba maan dhaalle ammoo angafa tanaafu fulatan silaa yoo nurra hubate dansa fakkaate adonam tokkollee narrabsinu waan cuf qajeelchuun danda'an na fakkaate dhibbirra dhibbaatti akka inni baanu adonam hin arrabsine waan qajeelchan Dr. Zaakir Fangarre adonam hin arrabsine wardo adiisin ado afaan inni dhanne ado qawwee fudhadha hin jenne nam miliyeena gana dur taa'ee haasofsiisu Jawaar Fangarre Jawaaru minni baasuun hin garre nam miliyeena gana walii qabee ammoo abda falbita nam kudhan kais daawwate nam torba block godhetti nam sadi callaan naafuutiidha nam torbi fitte nam sadi ambisuuni aboo akkasii bar cufu jechuun bar isaab nam ijjeeseeti isaab nam psychology sammuu keessatti ijjeese jecha nam blocking godhin gaafad maani onni kakke jedhi yoo ammoo namni akkas gacuftiin iyyuu negatiivi si taasa jechisuun jijjiir artilleen irraa malee ati sila yoo murtee harka qabdi akka warqa shibbirii nam dhaanee sun nam dhaanuun dhabdu malee naan ati namichi Facebook irraa blokkaan agar si daawwadhu nam 17 si daawwata nam 13 block gooti sun demokrasii miti sabab sablammoota haasofti sun qimaanti malee haasoftuun miti abda fal tanaafiyyuu horrible deebanii ab sodda Jawaari lirra abuy dan samiti si fi malanani dan samit wo map sinje delle adontani dugalle beta duga warra tigalani nami kun bi kes jira iyu jiralle tubbachu jiralle amsinu dubbi yobbate uji senu jira biyiti akenna miti nulle ngalati guddan rabbi nu kenne gosite takara gosa waliin naqanilleen qabanoofte sammuun isaa ammoo nuyu eege mudhitti duudhannetti nagaa gancaal itti cimee gaffagaate walkeeyyaani ammallee wanni gosteen irdeebinee miidiyaa kan Diseembara ogaan Januwaariitti itti fufneet dhugaa jirtu qaqqabneet biyyi keessaallee biyya alaallee walii dhaamnu gostiitun ta waliin qubattu ammaan tan dubbii war siyaasa tokkollee jaliyyaayina waan jaara jedhanillee dhaaba meqara sammuu nagaa walkeeyyaa jedha wanni sammuu nagaa dan sabeek nami gaafa soo jaarrata nami egi buujoo walirra gubee qara sammuu isa nagaa walitti buufatini yoo ni wajaarrate dhamallee laftaanii olkiin akkin kaan fedhani 2012 tammee nagaan callisaa waan kee jirtan kee qubadha waan qara wal dura gubdan orodha deeffadha namu nagada deeffadha bisaan obaafa ijoollee nami radusu yattiim sullaala walitti waan hedduu jirka nagaan buusan peace education yootin buugi peace education kan laalte waan kisaara dhufti saabame ammallee gam tokko callaa hin hisaabina gam cufa hisaaba wal mursiisa laala balance gama fur guji gabra Borana garri waan ta'eef iyyuu laala cufa iyyuu kasaarree waan jedha irrin geettanii si akkanuma argerri keessuni tanaafu oraa bulaa deebana saniin jedha fulaa jirtaniitti salaanti silaana nagasa fuudhe salaam alaikum akkasi tanaafu oraa bulaa gammachuma guddoon nu dhagaame wallahi akkisan ibsuun hin beekan eegi ijoolleen tun nagaa warru fi galti arsila yoo injineer sun dhabne balumaa nubbu sila nuun gosaa yoo waliin lakkifnu ammoo waaqinu jidduu teennan nagaa guddaa buusee barkudha ilama kan nagaaf jireenyaan gammachuun wal gargaaraa rakkata wal bireja yaad walii dhiyeessa oraa bulaa deebana nulle nu eebbisa madamaatitti yaa milkoofnee miti milkii naganuma bitta ijoolleen teennalleen taaftiin galte inshallah galatu waaqa onne rawaan jaalannuufi asuma ayyaamichaan lamalletti fufnaafi morkunurraa morkummat waliin morkun danda'u qabsaawaan ummat waliin morkun danda'u ummati wanni inni irra nyaata maddisaati kenni keessa baay ummat sun gaaf ummati sun dallani agdi qanu dallanni kanaatti dhuga siin jedha jor sila ijoolleen tun aga maggadin dhiifamini eegi kalee guyyaa gadda eegaa turre
namoota keessan gadhiisanii jedhanii karaa dhageenne ayyeetii jennee dubbitaan jidduu gidibsine amma dhammoo yoo ganam kaayannee eebbifannee ruufidhannee wayyaa handaara fudhannee maan jedhe laattiyoon whatsapp jedhe akkinni baandu akkasii oraa bulaa deebana saniin jedha fulaa jirtanii dhageeffattootii feesbuukii keenna hordoftootii feesbuukii keenna nu gargaartan ammallee deebi'ee maqaa feesbuukii namichi baneetiin leelisan galateeffachaa oraa bulaa deebana saniin jedha galatooma galat guddaa qabdan warri sheerii gootan warri koomentii gootan warri yaadnu kennitan miidiyaa kan irraa karaa adda addaatiin nu dhuftan kutaa oromiyaa urra guutuu irra nu dhuftan soomalee layya dhufte beekduuf galat nama warri sunillee dura yakkinu oromoo soomalii walii jabaachuu qabdi mucaa tokko miidiyaa kee keessatti hin qaabadha na seensisnaan jedhe seensisne waanum nagaa dubbanne nagaan sun ittum fufuu qabaa jenna oraa bulaa deebana saniin jedha fula jiranu gammachuu guddoo nu dhagaame gammaddanii saniin jedhe